wantumti gaaffii natti ta'e tokko abbaa manaa akkasitti ciree carabee qotee qofforee yeroo gabaabaa keessatti hojii akka kanaa nama jalqabsiisu kun Itoophiyaa keessa ni jira. Silaa Maammadoon Itoophiyaa gadi ka'ee ol ka'ee Jibuutiin kutee Yamaniin bahee Somaaliin bahee Dubaayitti kutee waan akkasiitu jira. Garuu biyya keessattis immoo akkasitti haala kanaatiin haadha manaasaa simatee yeroo gabaabduu yeroo muraasa keessatti haati manaa koo wanta isheef ta'u wanta humni ishee danda'u hojjechuu qabdeedhee hojii akka kanaa uumuu danda'u. Maammadoon akkasii Itoophiyaa keessa jira jechuun amanuuf nama rakkisa. Haa ta'u bakka jirtanitti ardiif addunyaa jirtan hundumaa irratti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u. Faamilii Boonii Shaw akkam jirtu isin naguma. Warri na beektan na beektu, warri na hin beekne immoo ani Kebee Qobshaaliin jedhama. Sumarraatiin na bara yookaan immoo sarchii gootanii na argachuu dandeessu. Egaa irra kana mana obboleettii koo qaalii gaarii kan taate yeroo gaddaaf gammachuu argannillee amnillee waliin dabarsine mana Boonii Shawtiin argamaa jechuudha. Anaa fi Boonii Shaw waliin maal akka taanii obbolaadha moo hiriyyaadha moo maal akka taanii rileeshnshiippiin anaaf ishee jidduu jiru isa kana miti himuu kana dhufi ani wanta na fide tokkotu jira. Isa kana anaaf ishee maal akka waliif taanii guyyaa waaqayyoo jedhee fees tu feesii wal arginee otoo isinitti himnee walitti illee himnee isa kanaan akkasiin nu bartu jechuudha fuulduraatti. Yaadni kun immoo ishee biras akka jira sumarraatiin abdiin qaba. Ati oga akkuma isiniin jedhee mana isheettiin argamaa jechuudha. Faamilii koo faamilii Kebee Qobshaalii hunduma keessan guutuu keessan na wajjiniitiin mana kan akkasiin tan namani waliin barsiisu kana wajjiniitiin akkasiin wal barattan waan hin barbaaduuf tokkoon keessan akka na biraatiin hafni asiif achi goortaanii akka na biraa naafni na waliin ol seenaa mana kana baradhaa tokko biraa shulluq jedhee duubatti hafee akka intina kun tabalaashisiin jechuudha. Qofa akkanaan goone kan akkanaan qaanesine nanaaf farsiisne asumarraatiin kabajaaf jaalalaatiin isin gaafadha. Akkasuma warri faamilii Boonii Shaw taatanillee Boonii Shaw yuutuubiradha garuu irratti hojjechaa hin turre yuutuubiin ishee baay'ee qorree jira. Haa ta'u malee gara yuutuubiitti otoo hin dhufiin duratti wanta ani otoo hin dubbatiin irra hin darbine tokko Booniin yeroo dhiyootti biyya alaa kanarraatii gara biyyaatti galtee jirti. Waaqayyo ishee gargaaree haala hundumaa keessatti akkuma nama kamii jiruuf jireenya fooyyessuuf baatee immoo hagatee hojjettee fooyyessitee galteetii jirti jechuudha. Waaqayyo baga nagaanii gara biyya kee gara maatii kee hiriyoota kee hundumaatti nagaan si gashee siin jechuutiin barbaada. Isinillee koomentii irratti bahanii galuu yeroo ammaa kana keessattuu dirree biyya namaa kanarratti yeroo ammarra jiru kanaan wal qabate nagaan bahanii galuun wanta akka qoosaatti yookaan immoo akka salphaatti ilaalamu miti. Isa kanaaf isinillee guutuun keessanii namoonni viidiyoon kun isin qaqqabe jalqabarratti baga nagaan galte kan jedhu akkasiin koomentii irratti barreessitan hin barbaada. Sababni isaa isa kanatu dursa waan ta'eef waan hundumaa keessatti waaqayyo gaariidha. Warri galtan baga nagaan galtan isinii janna. Haa ta'u malee galtanii akka nuun irraanfanne akkaataa amantaa keessaniitiin kadhannaa keessan keessatti tsalootii nu godhaa. Nutis immoo guyyaa waaqayyo jedhee xumurree akka nagaan gara ardiif addunyaa biyya keenyaa dachee biyya abbaa keenyaa maatii waatii keenyatti nagaatiin gallu jecha. Egaa haasaa isinitti dheeressuu dhufeetiin jira, keessummaa dhufeetiin jira. Na bukkee natti sissiqaatii ta'a akkasiin hin qorrisiisne manni akka hin qorrine hin barbaada. Duraan manni qorree jira waan ta'eef ammoo mana ho'isuutti barbaadna. Akkasumallee Booniin mana haaraattidha kan isheen galtee jirtu. Manni kun yoom ijaarame akkam ture guutummaa guutuutti jireenya akkam ture galtee abbaa manaa akkamii qabdeef yeroo muraasa keessatti hojii akka kanaa jalqabsiise kan jedhu anayyuu wanti na dhibee tokko na fide isa kanaa jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana ni beektu Maammadoon qabamoo didee bitaa mirga ba'aa kibba dhiyaa gara baalee gara booleetti kakka'aa jira waan ta'eef jechuudha. Obboleettii koo Boonii Shaw obboleettii gaarii obboleettii qaalii qimamii kan taate qimamii madaamii turtii har'a kana ammoo isaa madaamii taatee jirti jechuudha. Akka durii fi harka xuriitti nafanii jedha Oromoon gaafa mammaakuu qimamochi wanta kana quba qabaadha garaa sinaa nyaattu. Amma kana hojii suuqii jalqabdeetii jirti. As kanatti sirreessilii ta'ee isinitti himaa jechuudha. Kan duraa akkuma jirutti ta'e hojii suuqii jalqabdee jirti. Kana akkamiin jalqabdii
akkasumallee hojii lukkuu horsiisuu jalqabuudhaaf abbaa manaa ishee faana ciraa qoforaa falaxaa foggoraati jirti jechuudha. Akkasuma immoo isaa ijoollee ala kana jirtan warroonni meeshaa hojjechiifachuu barbaadan isa kana shoorti viidiyoodhaan tiktook irratti illee hojjetti turte. lakkoofsallee isinii kennuu danda'u akkasumallee addaraashaan isaanii yookaan eessatti akka argamanii walii soonatti fakkaata isa kana guutuu isaan irraati akka dhageessaniidhaaf isa kana isiniif hojjechiisuu danda'u wantoota bitachuu barbaadanii hojjechiifachuu barbaadanii warri walitti dhiyyoo taatan obboleettiin kun isin gargaaruu dandeessi ofiillee akkamitti akka hojii eegaltee nuun immoo yaanni ijoollee biyya alaarraa galanii amma kana biyya keessatti hojii ummachaa jiran nu barbaachisa abdii nutti tora akkam goonaa jennee isaanii fakkeenya godhachuu irraati oduu fudhachuuf nu fayyadu waan ta'eef mana kana subscribe akkasiin gootanii viidiyoo ishee akkasiin daawwattan like akka gootan akkasuma immoo akkasiin sheerii gootan asuma irraatiin kabajaaf jaalalaatiin isin gaafadha namoonni viidiyoon kun isin bira qaqqabee dhugaa dubbachuuf nuti ijoollee afaan oromootiin dubbachaa hojjetan kana maal akka ta'e hin beeku manfasiima keenyatu badaan simatu natti fakkaata anuma dabalatee garuu kun ta'uu hin qabu keessattuu qimamamni jechuudha an obboleettiin keessan otoo waa tokko hojjedhe namni tokko hojii ta'e tokko gaafa qabatee gara keessan itti dhufu namni sun gargaarsa keessan jajjabina keessan barbaada akkasiin mooraalii haamilee kennitanii fi barbaada waan ta'eef viidiyoo yoo laayikii gootan herrega tokko isinitti hin kaffalu yoo isinitti herrege anatu itti isinii gaafatamaa jechuudha herrega tokko hin qabu laayikii godhaa sabskraayibii godhaa yuutuubiin ishee akka deemu akka guddatu akka aktiivii ta'u isheenillee akka jajjabaattuudhaa fi asuma irraatiin hundi keessan akka mana kanarraatiin namni warri na jaallatta warri na kabajan maqaa daawwattoota keebii qofsaaliitiin asuma irraatiin akka sinnaan qaanessinee isinaaf dadhaa isinitti ofamana waaqaa gaditti waan ta'eef wanta nama isiniin jedhe kana guutuu akkasin raawwatan asuma irraatiin isinitti macha jara kanaa wal baraamii abbaa manaa akkamii ture akkamitti akkas ta'e hinuma qabamee Muhammadaan Itoophiyaa keessa taa'aa ture namaaf qabama namaaf ajajama namaaf agaa Muhammadoon Itoophiyaa keessa amma taa'ee neequ jedheetu karaa karaatti itti dhufaa jira karaa karaatti itti dhufee milkiitti ta'aa jira nuti gara biyyaatti galuu barbaanna Muhammadoon immoo asiyaa hiriira qabatee achi asiyaa milkii nuti ta'aa jira garuu achuma keessaa immoo tokko tokko hunda osoo hin taane mimmiliqanii hafanii kan akkasittiin kan durallee waliin fuuni wal fuudhanii gaa'ela bareedaa dhaabbatanii hojiitti bobba'anii kan immoo duraan immoo gaa'ela qabaatanii dhufan immoo isaa jireenya isaanii waliin moqqi damaqqi godhanii hojii isaanii dafaa qanaa hidhanii hojjechaa jiran jireenya jijjiiruuf injifachuudhaaf waan akkasiillee hin jira kunis hin jira kan nama jechisiisu tokko kan akka abbaa manaa yookaan Muhammadoo Booneshaw kana an akkasitti anaan na ajaa'ibsiise hin jiru jechuudha jarri nama hinaafsisus natti fakkaata mee maalumaaf isin oluma seenaati ilaala ani waan hin qalbii jaalladhuuf yookaan immoo yeroon qubna gara haasa'ullee gara qalbiitti nageessa maal akka ta'e hin beeku amaluma koota akkasi dubbiin garuu dubbii qubna garaati dubbii qalbiiti miti waan ta'eef gootummaan keessa mana kanatti ol seenaa viidiyoon kun yoo xiqqaatee biikuma shanan sirraa eegaa jechuudha maal wanti isinitti herregu tokko hin jiru viidiyoo laayikii godhaa sheerii godhaa sabskraayib godhaa obboleettii keessan haadhoo keessanii biyya keessan dachee keessan nama keessan intala keessan saba keessanii jechuudha viidiyoo isinitti waan dheeresse natti fakkaata isa kanaaf ijaaf qalbiirraa na hambisa bakka dogoggorri jirutti na sirreessaa isiniin jedha agammaatti waan wajjin turtanii fi hedduu galatooma obboleettii keenya Booneettis immoo ni beekta waan ta'eef waan jiru qabatamaa ta'e yeroo guyyaa guyyaatiin informationii sirriitii akka nu biraan geessu asumaan kabajaaf jaalalaatiin si gaafanna bakka jirtanitti gaarii isiniin darbeen amtuu isiniin argini asuma viidiyoo kana gubbaarratti wal argina nagaataa baay'ee